ilma iyyeessaati. Abbaan isaa Obbo Muhammad Muusaa fi haati isaa Aadde Faaxumaa Alii bakka garaagaraatii hojii barbaachuudhaaf gara Dirree Dhawaa dhufan. Obbo Muhammad gaaraa mul'ataadhaa, Aadde Faaxumaan ammoo warra jaarsorraa dirreen walitti fiddee bishaanii fi midhaan tokko isaan Ashama harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtootaa hordoftoota waleetubee nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif haa baay'atu jecha eegaa kaa gadda natti dhaga'amee fi gadda abbaa keenyaa kabajamaa fi jaalatamaa kan ta'e Dr. Alii Birraatii fi gadda koo ibsachuu dhufee jira. Dr. Alii Birraa kan idimee guutuu umurii isaa guutuu ilmaan Oromoo fi saba Oromootiif jiraachaa kan turee fi guyyaa tokkollee ofii isaatiif jedhee osoo hin jiraatin addunyaa irraa du'aan boqotaniiru. Abbaa keenya Waaqayyoo lubbuu keessan haa maaruu, mirga qulqullootaas nuuf haa dhaabuu siniin jechuu jaaladha. Eegaa kaa abbaan keenya kun maal hojjechaa ture? Seenaan isaanii maalii? Amantaa maalii dursa qabatanii jiru? Amantaan isaanii kan ittiin dhalatan amantaa maalii ture kan jedhullee seenaa isaanii keessatti kan ibsu. Eegaa kaa warroonni amantii Dr. Alii Birraa inni kan ittiin dhalate amantii musliimaa irraa akka ta'e seenaan isaaniitis ni dubbata. Egaa kaa namoonni tokko seenaa Dr. Alii kanaa dabsanii jallisanii warroonni dubbatan hedduun isaanii ni jiru. Egaa kaa guyyaa tokkollee Dr. Aliin saba ofii amantaa fi kutaadhaan guyyaa tokko qoodee hin beeku. Sirba yeroo duraa sirburratti haati keenya tokko eenyutu gargar nu baasaa kan jedhu sirbanii jiru. Egaa kaa namoonni maaliif seenaa kana dabsanii seenaa biraa fidanii asitti dabalu? Eessaa fidanii Dr. Aliin amantaa biraa qabatee akka dhalatees eessaa fidanii asirratti dubbatu? Egaa kaa viidiyoo kana keessatti ani waa dhaggeeffadhee hubadhee dubbisee seenaa Dr. Alii hundasaatu dubbisee argee garuu amantaa biraa qabatee dhalatee amantaa biraatiin dhalate kan jedhu keessatti hin agarre. Maaliif amantaa biraa jibba amantaa namaatiif yoo qabaatanillee maaliif jibba amantaa namaa dubbatu? Egaa kaa asumarraan illee eenyudha kan akkas jedhe jettaniitis nagaafachuun keessan hin oolu. Eenyutu viidiyoo akkasitis dhiyeesse jettanii nagaafachuun keessan hin oolu. Egaa kaa asumarratti viidiyoo kana keessatti eenyu akka ta'ee fi maaliif akka jedhanis wajjumaan daawwannu ta'a. Egaa kaa beekamtii argachuu fi ittiin like share guurrachuuf jedhanii waan hin taane hojjechuun duratti maalan dubbachaa jira, maalan hojjechaa jira jedhaniitis hubachuun dirqama. Asumarraan kan wajjin ilaallu ta'a. Akka jechuun gaa haadha warraa abbeera kiyyaati, adeera kiyya. Haadha warraa isaati biddeena buuftii akkasitti hin gurgurti. Booda yoggaan ani wannoo fedhu jira miti saantiimaas yoon hin fedhe kana isii biraniin dhaqaa qalamshiisha jedhanii buddeena kan irra kaayanii jira biyya kanatti. Alii biddeena gurguruuf Dirree Dhawaadhaa ganamaan cirachuu eegale. Osoo inni hin beekin gara muuziqaatti harkisuunii jalqabde. Yeroo boqonnaa isaatti gaaddisa barbaadee hiriyoota isaa waliin sirboota aadaa Oromoo sirbuu eegale. Abbaan isaa garuu kan isaan gorsan daandii amantaa qabattee quraana qaraa guddachuu qabda kan jedhu ture. Madala dakhala madarbi ajaba ajaba takkarra fageessi ajaba ajaba. Mana barumsaa seenee akka baratuufis madrasaa yookaan mana barumsaa Arabootaa galchan. Aliin kutaa tokko hanga 5 mana barumsaa Arabootaatti barnoota isaa erga qara'ee booda
gara mana barumsaa kanumaan ta'ee amantii biraa ka hordofaa turan amantiin kun sirrii miti kanan keessa jiru jechuudhaan gara ofiititti deebi'anii ofillee of yaalanii jiru. Haa ta'u malee garuu gara amantii filatamaa fi jaallatamaatti dhufaniitidha kan jirani. Erga dhufan immoo maal godhan kan jedhu waliin kalaallu ta'a. Hanqa dhumaatti nu wajjin tura. Egaa akka Dr. Aliin dubbatanitti gara amantii Islaamaa amantii kabajamaaf jaallatamatti erga dabalaman gammachuun guddaan akka itti dhagahame ibsataniiti ture. Ibsachuu bichaa osoo hin taanetti amantii kanarratti akka dhaloonni hojjetuu qaban dubbataniiti ture. Artistii yookaan Dr. Kenna Alii Birraa kan amantii Islaamaa jaallatee fi akkuma san sagalee isaa ol kaasuudhaan dhaloonni qubee kana achitti laa ilaha illallatti amanuudha qabdan je'ee kan lallabee dubbate. Erkaan immoo amantii Islaamatti dabalame. Akkuma viidiyoo kanaa wajjin daawwanneen walitti deebinee jirra. Viidiyoo kana immoo laayik sheer gochuudhaan akka Dr. Alii Birraan naageechan kabajaan isin gaafadha. Alii Birraa bara kamii fi jaarraa kamirraa amantaa biraa keessa ture, bara kamimmoo amantaa musliimaa akka qabatee fi seenaa isaa guutuu wajjin akka naaf dhiyeessitu anis akka nama kamittuu baruu waanan barbaaduuf kabajaadhaan isin gaafadha. Biraan naagaa'aati anis isinis baruu barbaaddu waan ta'eef wajjumaan kan barru ta'a. Galatoomaa horaa bulaa. Ali Muhammad Musa jechuun fi Ali Birraa jedhee waamamu. Muuziqaadhaan dhiyaachaa ture. Abubakar Musa achi beeti ummatan daawwattoota keenya jedhan. Wallisoonni urjii bakkalchaa xinnoo waan dadhabaniif harabaafachuudhaaf boqochuudhaaf deemanii jiranii garuu hamma isaan deebi'anuu manguddoota afran qalloo keessaa jaarsi gabaabaan dheerinni isaa dhuundhuma ijoollee amma dhalatteetiin dhuundhuma 8 ta'u gabaabaan tokko wallisu malee ummata kana gammachiisu malee jedhee nu cinqee jira. Isaatu isinii dhiyaata akka gaariitti harka rukutaatii harka dhawaatii simaddaa jedheetichi deebi'e. Yogguu ummata arkee ceheeti isteejii keessa gama keessaa deebi'e. Sodaa ummata saniitiif yeroo duraa waan taateef. Hoggaa waltajjiin banamtu mucaa xiqqaa tokkotu jirree Birraa dhaabbarii jedhe. Amma mucaan kun eenyu ta'egaa mootii aartii Oromoodhaa Alii Birraa kana ta'e. Baandii kanas yaadaan maallaqaan meeshaadhaan cina dhaabbachuudhaan xurree saaqanii deebii gaaffii isaanii barbaaduuf jecha mul'ata raaggatan giddugala shaakala tokkos hundeessatan ganda Lagaarree keessatti. Waggaa 50 booda asna fiddan laal mana kana kan isa waggaa 50 booda. السلام عليكم. كم رأي؟ نهار جيس. البيخ لكن نين الرام فدقة. Chino bang beito. شنو؟ ها أحمد إيه؟ بالله عليك. يا إلهي عبدي. عبدي برد؟ أدمو. تو. ما قال ما كان عشان نرتكاتو رجع. نجا. ايش اللي اسمه هذا كله؟ سكر وشاي؟ ماي جاد عبدي واو أسرة كنوتي أسرة بيكتشروتا كينيا كانت تريجرن بيكتشرا أرجيتيتو كان أسرة ونكبو أسرة توري غرغدا كان رتوري كان جولي هندماتو أسرة توري غرغدا كان أسمايغا ونو أكورديونا في جيتاري في درامي كان أنتبنا كل تور غافس
كوني أما مدبامتي نجرو ونما ترى أكستره Yeedaloon itti ba'ee weelluun sun madaalamee taphanii fi diraamaan garagaraa itti daamanii achuma cina itti shaakalanitti waltajjii qopheessanii uummata waamuun agarsiisu eegalan. እዚህ ክፍል ከነሱ በኋላ ሊሸቦ እዚህ ቤት ነበር የዳረገው እዚህ ገብቶ ነበር ሊሸቦ ካንተ በኋላ ልክ ነው ያኔ እናንተ እዚህ አብረን ቃሎ ነበር የሚጨፍረው ድሮ በክኩን በከሴ ነቀቤቲዳ ዶክተር ከበጃ አርቲስት አሊ ብራ በከቲ አርቲ አገርሲሳ ቱረኒዳ ናኖን ኩን የሮ ሰነተ ከመከቱሬ ሜሳኑም ትንታይመን ያ ግቢ ሁንጋ ጉዳ ቱሬ ጋፈሳኒስ جولة وانين ترجعها جكيت باقي قدّا ترى جبين كل أسمنا ما أقدر تخون ترى زمان سان بكخنا مني ترى استاجين أسرة تجارة مي ومني كان داو جبي كان بوتني تاني أكست داوتن قلقلا إذا سومنا كان جرتي إذا رمضانا سربا براد أبره جاني جولة أفرنك الله وجن كان يسرب أسرة تجارة استاجين أسرة من باي نانجر من باي إنان أسكيسا غافس غاكوني غودا لكا أما أكنا من إباميك أتو جرا يا جلقبي أستين جلقبي أنا أكمل الحمد لله رب العالمين فيان ديبني هنا نحن كرات نلفت التربان سديبو ده كان ربي في ماذا الحمد لله نجيت بكبروا تبات قصص سريني هذا نيبر أما Sagaleen muuziqaa arfan qalloo gootota kanaan hundoofte sagalee aloola dhugaadhaa taa adeemuudhaan darboojaan gifaaraan akkoordiyooniin fayyadamuudhaan hiree waltajjii argamte hundaan afaan isaaniitiin weellisan. Ali Muhammad Musaa weellee isaa jalqabaa birraadhaan bariiteen waltajjiitti as ba'e. Birraadhaan barihee abaaboon yookaan ililliin urgoote yoo jedhan maan namatti argisiisa. Bal'ina onneetii fi gammachuu namatti mul'isa. Garuu manni jalaa maal hima dilii maaliin qabaa rabbii kiyya goote. Namaaf kan akkasitti yeroo bareedaa ta'ee abaaboon ililliin urgoote kana ana hoo yaa rabbi maali badiintoo ja'a waan irraa hanqateetu jira sana gaafata jechaadha hiikaa lamaan deema.